Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hundi keessanuu warreen musliima taatan baga ayyaana Iidal Fitriin isin ga'e jecha warra baranaa kan bareedduu Rabbiin haa godhu. Akkasuma egaa warreen chaanaalii barsiisaa Jamaaliif maatii taatan hundi keessanuu akkam jirtuu fayyaa keessanii baga jiraattan jecha jidduu tanaa sababa ramadanaati wajjin wal qabatee isiniif gaddisuu akka isin jettanitti dhabuun kiyyanii hatatamaa kanaafis dhiifama isin gaafachaa. Har'aafillee xiqqoo sagaleen kootis waan biifafa yookiin utaalloo naqabeef xiqqishoo qabamaadha. Mee hanga danda'ametti barnoota herregaa kutaa 8ffaa boqonnaa 7 danaalee jaboo fi saffara kan jedhu qabadhee isiniif haa dhiyaadhu. Egaa danaalee jaboo fi saffara kana dippilii keessa seenuudhaan duratti mee danaalee jaboon dura maaltu jira? Danaalee diriiroo wantoota jedhamtu jira jechuudha. Danaalee diriiroon kunoo eenyu fa'aa of keessaa qabaa yoo jenne danaalee diriiroon tuqaa of keessaa qabaa, tuqaa, sarara, rog-sadoota akkasumas roga afroota, rog-baay'oota fi geengoo kanneen kana fakkaatan of keessaa qaba. Danaalee diriiroo kanneen jedhaman. Egaa danaalee diriiroo kana maaliif barbaachise yoo jenne danaalee diriiroo kana bu'uura godhachuudhaan danaalee jaboonis kan barbaadamu jechuudha. Yeroo baay'ee danaalee diriiroonnis maalirratti hundaa'a yoo jenne danaalee ji'oomeetirii diriiroo keessatti danaaleen kunis jechuudha eegsiidhaa fi waa'ii yookiin dheerinaa fi dalgee qofa wajjin wal qabataa jira. Dheerinaa fi dalgee qofa wajjin wal qabata. Kun dheerina yoo ta'u kun dalgee ta'a jechuudha. Kana wajjin qofa wal qabata. Kanaafuu yeroo baay'ee daayimeeshinii lamee jedhama jechuudha. Daayimeeshinii lamee jedhama. Danaalee ji'oomeetirii diriiroo keessatti. Garuu danaalee ji'oomeetirii jaboo keessatti yoo seennu danaalee ji'oomeetirii jaboo fi safara isaa keessatti wantoonni barbaachisoo ta'an ammoo maaltu barbaachisaa ta'a? Maaliif inni kun barbaachisaa kan jennu yoo ta'e akka jalqabaatti qaamota danaalee jaboo addaan ni baasu jechuudha. Boqonnaa kana keessatti qaamota danaalee jaboo kun kanneen akkamiitii yoo jettanii adda baaftan addaan baasuu dandeessan. Fakkeenyaaf saabunaa guddaa fuula jaha qabu yoo fudhattan, saabunaa guddaa fuula jaha qabu yoo fudhattan, sanduuqa mana keessan keessa jiru fa'aa yoo fudhattan kunneen danaalee jaboo kanneen jedhamanidha. Isaan kanaaf bal'ina isaaniis ni barbaadama. Akkasuma qabeen isaaniillee ni barbaadama. Faayidaan isaan kun jiruu fi jireenya keessatti of fayyadan maal fa'a kan jedhus ni ilaallaa jechuudha. Jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti danaalee jaboon kunis baay'ee barbaachisoodha. Kanaas dhawaataan akkamitti akka fayyadan faayidaa isaanii kan laallu ta'a. Mee danaalee jaboon kunoo eenyu fa'aadha? Danaalee jaboo warreen jedhaman eenyu fa'aadha yoo jenne tole egaa danaalee jaboo kanneen jedhaman kanneen akka piriizimii, siliindarii, piraamidii, koonii kanneen danaalee jaboo warreen jedhamanidha. Egaa danaalee jaboon kunis heediroonii baay'ees ni jedhama. Heediroonii baay'ees ni jedhama jechuudha. Mee isaan kanaas tokko tokkoon yoo ilaallu piriizimiin maali? Siliindariin maali? Piraamidiin maali? Kooniin maali jennee tokkoon tokkoon isaanii yoo ilaalle jalqabatti piriizimii yoo ilaallu jechuudha. Akkaataa piriizimii ilaaluudhaan dura mee hiikkoon torba tuqaa takka maal jedha? Heediroonii baay'een danaa daayimeeshinii sadee fuulonni isaa hundi rog-baay'oota ta'anidha jedha. Heediroonii baay'een danaa daayimeeshinii sadee hogguu jedhu
daayimeeshinii sadeeti yogguu jedhu fakkeenyaaf mee piraamidii fakkuma piraamidii tokko haa isiniif kaasu akka kanatti. Okay. Mee akka kanatti danaan kun akka bifa piraamidii qaba haa jennu. Egaa asirratti kun akka dheerinaatti bakki kun ammoo akka dalgeetti inni kun ammoo akka oleetti jechuudha. Kanaaf daayimeeshinii sadee jedhama jechuudha. Daayimeeshinii sadee kunis maal ofirraa qaba? Dheerina, dalgee fi hojjaa of keessaa qaba waan ta'eef dheerina dalgee fi olee yookiin hojjaa ofirraa qaba waan ta'eef danaalee jaboon kunis akka kanatti daayimeeshinii sadee jedhama jechuudha. Daayimeeshinii sadee jedhama. Egaa fakkeenyaaf kanneen armaan gadii heediroonota baay'ee jedhamu. Heediroonota baay'ee warreen jedhaman kanneenuma fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni kun piraamidiidha. Piriizimiidha. Akkasuma inni kun ammoo piraamidiidha. Inni jirti. Egaa akkuma argitan danaaleen kun heediroonota baay'ee jedhamu. Heediroonota baay'ee yeroo jennu fuulonni isaanii kun baay'een fuulota baay'ee irraa ijaaraman waan ta'eef fuulota baay'ee irraa ijaaramanii asiin akkanatti yoo ilaalle amma asirratti fuulli kunis roga afur qaba. Asiinillee roga afur qaba. Gara gubbaa kanaanis roga afur qaba. Fuulota baay'ee jechuudha. Yoo ilaalle asuma irratti ammallee maal ofirraa qabaa yoo jenne asiin akka dalgeetii kun dheerina inni asii moggaa kanaan ammoo akka hojjaati jechuu dandeenya jechuudha. Danaan kun ammoo yoo fudhanne piraamidiidha. Piraamidiin hundee tokko qofa qaba. Akka kan piriizimii hundee lama hin qabu. Piriizimiin hundee lama qaba. Mee tokko tokkoon hiikoo isaanii haa ilaallu. Hiikoon torba tuqaa lama maal jedha? Piriizimiin heediroonii baay'ee hundeewwan walitti galoo fi waltarree ta'an lama qabu. Hundeen isaa jalaatii fi gubbaa wal qixxeedha jechuudha. Maal irratti? Piriizimii irratti jechuudha. Hundeen lamaan roga baay'ee kamiyyuu ta'uu danda'u. Fuulonni hafan fuulota cinaachaa yoo jedhaman isaanis paaraalogiraamoota ta'u. Oleen piriizimii fageenya parpendikulaarii hundeewwan lamaan gidduu jirudha jaa. Piriizimoonni hundeewwan isaanii irratti hundaa'uun maqaa adda addaa qabu jaa. Mee ammaan tana piriizimiin kun jechuudha hundeewwan walitti galoo waltarree fi walitti galoo ta'an lama qaba jennee mee kanuma haa fudhannu. Fakkeenyaaf hundeen tokko isa gara gubbaa kana tokko gara jalaa kana hundee lama qaba eega jennee hundeewwan lamaan roga baay'ee kamiyyuu ta'uu danda'u. Hundeen jalaa kun roga afrees ta'uu danda'a, roga sadees ta'uu danda'a, roga ja'ees ta'uu danda'a. Kan jalaas kan gubbaattis jechuudha. Inni biraa fuulonni asirratti mul'atan kun ammoo fuulonni kun bifa paaraaleelogiraamii ta'udha. Paaraaleelogiraamii ta'uu jechuun paaraaleelogiraamii kanneen ta'uu danda'an eenyu fa'aadha? Roga afree, rektaangilii, iskuweerii, roombasii kunneen hundinuu paaraaleelogiraamii ta'uu danda'an. Fuulli isaa kun yoo bifa rektaangilii qabaates paaraaleelogiraamiidha. Yoo bifa iskuweerii qabaates paaraaleelogiraamii. Akka kana jechuudha. Asirratti akkaataa hundee isaanii irratti hundaa'uun piriizimiin kun bakka garaagaraatti maqaa isaanii kan moggaafnu hundee isaanii irra dhaabbanneeti jennee hundee isaanii irratti hundoofnee. Inni biraa egaa oleen piriizimii kanaa immoo hundeewwan lamaaniif parpendikulaariidha yeroo jedhu mee asuma kanarratti yoo ilaalle asii hundee kanaaf parpendikulaarii jechuudha bakka kanatti. Isa gubbaatiifis maali? Parpendikulaariidha jechuudha.
perpendikulaarii jechuun digirii 90 uuma qixa sanatti jechuudha. Piriizimoonni hundeewwan isaanii irratti hundaa'uudhaan maqaan adda addaa qabu jira. Yoo hundeen isaa bifa reektaangilii qabaate piriizimii reektaangilaa jedhama. Yoo hundeen isaa immoo bifa rog-sadee qabaate akka kanatti jechuudha. Akka kanatti bifa rog-sadee yoo qabaate piriizimii rog-sadaawaa jedhama. Piriizimii rog-sadaawaa jedhama. Kun maali? Hundee isaa irratti hundaa'uudhaan kan kennamu. Yoo akkasuma hundeen isaa sirnaawaa yookiin danaa rog-baay'ee wal qixxaa'aa ta'e kan qabu yoo ta'e rog-baay'ee sirnaawaa piriizimii sirnaawaa jedhama jechuudha. Akkuma hundee isaa irratti hundaa'e hundee isaa irratti hundoofnee maqaa moggaafna jechuudha. Piriizimii hundeen isaa reektaangilii ta'e piriizimii reektaangulaawaa jedhama. Kun kanuma agarru kana. Piriizimiin armaan gadii irratti hundaa'u gaafilee armaan gadii deebisii jira. Gaafilee armaan gadii mee deebisuu akkamitti deebisuu yaaltaa yoo jenne hundeen isaa adda baasii jira. Hundee isaa kana yoo adda baafne isuma gara jalaa kanaatu hundee jedhama. Inni biraa garri gubbaa kuni hundee jedhama jechuudha. Fuulota cinaachaa adda baasii jira. Fuulota cinaachaas akkasumatti addaan baasuu ni dandeenya. Fuuluma ijaan laallee agarru kana jechuudha. Isuma ijaan laallee agarru kana. Karaa biraa fuulota cinaachaa kana yoo adda baafne akka roga firee A, Ga, Ga, E faa fuula kanaan kan mul'atu. Asiin fuula asirraa mul'atu kana jechuudha. Inni biraa immoo roga afree caa, roga afree caadaa akkasuma haa ba haa ba yoo jenne innis asii mul'atu kun fuula tokko. Akkasuma inni biraa caadaa gara duubaatiin jechuudha. Caadaa ga as garuma kanaan kan mul'atu. Fi inni biraa immoo afaadha. Akkasuma haabaa kan jiru akka kanatti fuulota meeqa qaba? Fuulota cinaacha afur qaba jechuudha. Fuulota cinaacha afur qaba. Inni biraa gaafa inni piriizimiin kun fuulota meeqa qaba jaa? Akka waliigalaatti fuulota meeqa qaba yoo jenne fuulota 6 qaba jechuudha. Fuulota gubbaa lamaanii fi fuulota cinaacha afur qaba jechuudha. Daarratti immoo baay'inni qarqaroota piriizimii kanaa meeqa? Tarreessi. Qarqaroota jechuunis bakkuma qubeen kun jiru jechuu dandeenya. Qarqaroota 12 qaba. Kanaas qubeewwan 12tu qarqaroota gaafa jennu akka rogaatti isa jiru kana jechuudha. Asiin abbaa takka lama sadii afur ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha takka kudha lama isa asirraa akkasitti ol jiru san jechuudha. 12 qabaa jechuudha. Qarqaroota yookiin akka rogoota jechuudha. Rogoota 12 qaba. Qarqaroota cinaachaa fi qarqaroota hundee adda baasii jira. Qarqaroonni hundee isuma gara gubbaa kana. Qarqaroonni cinaachaa immoo isuma cinaacha irratti argamu jechuudha. Irratti baay'inni verteksii isaa meeqa jaa? Baay'inni verteksii isaa meeqa kan jiruuf innis bakka qubeewwan kunneen itti argaman jechuudha. 8 jechuudha. A, B, C, D, E, F, G, H kanneen verteksii jedhama jechuudha. Bakki tuqaa sararoonni lama itti wal tuqan kun verteksii jedhama. Verteksii jedhama. Waalaikum salaam. Tole fakkeenyi nutti aanu maal jaa? Piriizimii armaan gadii irratti hundaa'uudhaan gaafilee armaan gadii deebisii jaa.
Piriizimiin kun akkuma beekamu piriizimii Rooksidaawaadha. Maaliif hundeen isaa Rooksideedha waan ta'eef jechuudha. Hundeen isaa bifa Rooksidee qabatee jira waan ta'eef. Baay'inni fuulota meeqa ja'a? Baay'inni fuulota waliigala isaa fuulota 5 qaba jechuudha. Fuulota waliigala isaa fuulota 5 qaba. Fuulota 5 yeroo jennus tokko fuuluma isa gara gubbaa hundee gara gubbaati, tokko hundee gara jalaati, tokko fuula isaa asii mul'atu 3, isa asii mul'atu 4, isa gara duubaa sanii 5 ta'a fuulota 5 jechuudha. Baay'inni qarqaroota meeqa kan jiru? Qarqarri hundee 3, kajalaatis 3. Qarqarri inni gara moggaa sakaanii 3 waan ta'eef waliigala qarqaroota 9 qaba jechuudha. Qarqaroota 9 qaba. Baay'inni verteeksota meeqa ja'a? Verteeksota 6 qaba. Kun qubuma isaan irra jiru kana lakkaa'uu dandeenya. Asii A, B, C, D, E, F yoo jenne kanaan verteeksota jennaan jechuudha. Verteeksii 6 qaba. Tole inni itti aanu hiikoo 7.3 irratti piriizimiin rogoonni cinaacha isaa hundeewwan lamaanii perpendikulaarii ta'an piriizimii sirrii jedhama. Asirratti akkuma argitan inni kun sirriitti diriiree jira waan ta'eef asiin bakki kun perpendikulaarii hundeedhaa wajjin waan ta'eef digirii 90 piriizimii sirrii jedhama. Inni biraa immoo yoonii fi akka kana ta'e piriizimii shaffaxaa jedhama. Maaliif hundeen oleen isaa kun hundee lamaanii wajjin perpendikulaarummaa hin uumne waan ta'eef piriizimii shaffaxaa jedhama. Tole gilgaala barbaachisaa ta'e yeroo biraatti kan inni isiniif dalagu ta'a. Gilgaallis baay'ee waan salphaadha, waan baay'ee ulfaataa ta'e hin qabu. Mee gara hiikoo siliindariitti osoo hin dabrin irraaf asuma irratti dhaabna. Siliindarii yeroo biraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Tole nagaan naaf tura. Egaa hunda caalaa hordoftoonni koo baay'ee na hordofaa fi baay'ee isinilleen koomentii fi waan garaagaraatiin na jajjabeessaa kan jirtanii baay'ee takka baay'ee galatoomaan isiniin jaa. Garuu saayibban keessan warreen gartee yuutuubii hin banatanillee yuutuubiillee akkaataatti banatanillee agarsiiftanii isanillee yoo barbaachisaa ta'e yuutuubichi akkaataatti banamu san yoo ofii keessanii hin beektan ta'e akkaataatti banamu isiniin garsiisa. Hiriyoota keessaniifillee bantanii akka gara yuutuubii kanatti afeertanii maaliif yeroo teekinooloojii kana akka fayyadamu irra caalatti akka fayyadamtanii wal fayyadamsiiftanii ja'a. Egaa warreen chaanaalii kanaaf ammoo maatii taatanii fayyadamaa jirtan laayik sheer godhaa hiriyoota keessan biraan ga'a. Kanaaf har'aaf asuma irratti dhaabna waan dhaggeeffattanii na hordoftaniif baay'ee galatooma nagaan tura.